Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni Ziyaad Tuube akkam nagaa keessa jirtanii baga nagaa jiraatanii har'allee waan ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe lakkoofsa namaa waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 urgaati feesbuuka qabattee lakkoofsa si jalaa bate salphamatti karaa ati argachuu dandeettuun si argisiisa. Feesbuukuma iimeelii paaswoordii isaa qofa qabaachuudha achiin booda lakkoofsa karaa salphaan argachuu dandeettanii isiniin jedha. Warroonni yuutuuba chaanala kiyyaaf haaraa taatan seenaa laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaa taatan isiniin jedha. Yuutuubni kiyya kunoo isa kanaa Ziyaad Tuube ka jedhu kana viidiyoo an kallattiidhaan gadhiisu ajjala argachuu dandeettanii. Viidiyoon barnootaallee viidiyoo hedduutu ajjala jira. Ajjala argachuu dandeettanii isiniin jedha. Amma kallattimaan gara barnoota keenyaatti yoo kan deemnu ta'e waan ajaa'ibaati. Ammoo lakkoofsi jalaa badee jettanii hin cinqamtan jechaadha. Shariyaalleen haa baddu wanti feetaa barbaaddu. Ati garuu iimeelii feesbuukaaf keewwee irraanfattaa. Nama feesbuukni kun waggaa 6 harka jira. Waan waggaa 6 lakkoofsa an sajjaladhe guutuun bakka tokko jira. Shariyaan tacuufamtee tan cuufameen guutuun ni jira. Isin garsiisaa jechaadha. Amma karaa salphaadhaan isin garsiisaa. Kana argachuudhaaf meseenjara keessa seentan. Meseenjara keessa erga seentaniin booda meseenjarri haala kanaan isinii fida. Erga inni haala kanaan isinii fide poon kontaaktii jedhu kana argaartanii xiyyeerra kaa'ee isin garsiisa. Poon kontaaktii ka jedhu kana isa kana jechaadha. Poon kontaaktii kas jedhu kana in argitanii isarratti yeroo takkattiif gachuu qaaftan jechaadha. Erga akkana gachuu qaaftanii booda ammas manage contact kadhuun dhufa isin jechaadha. Manage contact kadhu kunoo isinii dhufa. Kunoo isa kana jechaadha. Manage contact kadhu kanarratti yeroo takkattiidhaaf gachuu qaaftani. Erga yeroo takkattiidhaaf akkana gachuu qaaftanitti xiqqoon eeddanii haala kanaan isinii fida jechaadha. Kunoo maashaallah. See contact you have uploaded from Facebook jedha. Kunoo akka gaariitti lakkoofsa kun waan an waggaa 6 guutuu shari'aa irratti sajjalaa deeme feesbuuka meseenjara keessatti seef ta'ee argama. Lakkoofsi na jalaa badee jettanii hin cinqamina. Huna argaartanii yoo lakkoofsa namaallee ol baasuu ka barbaadan ta'e haaluma salphaan qaqqabdanii ol baasuu dandeettani. Kun haala kanaa yoo qaqqabdan lakkoofsi ol isinii baachaadha. Kunoo gubbarratti tokkochuma argachuu qaaftan jechaadha. Akka isinii galuuf irra deebi'ee isin garsiisa. Kunoo haala kanaa yoo lakkoofsi isinii bahe kunoo garanaan xiyya x irra kaa'ee dhoysa jechaadha. Kunoo akkana yoo irra gadha'u kunoo lakkoofsa akkanuma asii fida. Lakkoofsa Itoophiyaa ta'ee ka bakka fedhe haa ta'u. Barnoonni keenya karraa kana fakkaataa. Yuutuuba kiyya laayik sheer sabiskiraayib godha. Akkasiitii turtii gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha. Babaroodaa yaa Oromoo kaleessa wahanqoodaa gootonni keenya kaleessa hakuudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaa dhiiga koo wal jabeessa.